Durasina nupe Bekakko yakabdo Yonda tabe kufe Siko fala garu Ini duga Rabbi harka lali harki kok kena god harka na balleche wanun kun jechuudhaan اسمع هركنا ناتورائي هركي أكس وكذا الشماء كبجمتوتا جالتمتوتا ماتي واقيو مقاقيتين نجاسين قافد كم جرت كم تورتنا كم ساقنا بروبنا يداني أمين واقعيون كينيا كبدي بلنسا كينيا سنورات الله كوفني كان يروقنا نوكي مكان وكينيا الفين كونيا دوبي أكاسو ملين مو ديسوسا ديسو واقعيو كان تاتي نبرو ماري من أول فين كونيا دو أكاسو ملين مو إرقمو تافي ورقو متطلو تراجو تاكا واقعيون كينا ساني كيني تلفين كونيا ساني فاتججا أكاسو ملين بقايانو توقف جوانقو يارا كبجميلو إرقما قلقلو مكايليتيني سنجي akkasuma illee obboloota warroonni yuutuubikiyaa like share gootanii na jajjabeessitan akkasuma illee koomentiidhaan galatooma ulfaadhaa eebbifamaa jecha arramoo viidiyoo bareedduu tokko hin qabadhee dhufee isuma dhugaa dubbachuuf jennaani viidiyoo kanarraa akka waa baay'ee hubadheettanii siniifis immoo namni kamiyyuu hojjetee gatii isaa yoo argate itti gammada jedhee yaada. wanta hojjetu tokko irratti yoo siraatan kunuunsitee wanta isa barbaachisu hunda gahaa gootee kennitee fi firee gaarii siif kenna jedhee na yaada. Viidiyoo kanarratti akkuma argutti jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf jennaan yeroo darbe akkuma argitanii bishaaniin waasaa tureeyyuu viidiyoo yeroo darbe hojjedhe tokko irratti inni sun garuu warra jechuudha firee aga kanaan naa kennee firee inni naa kenne immoo akkuma argaa jirtan kana kuni kan muka tokkorraa naa kenneedha dhugaa dubbachuuf jennaan jechuudha. Muka tokkorraa an akkas lama wanta naaf kenneefu otoo muka baay'ee ta'e otoo muka baay'ee ta'e yookiin immoo baay'ee ta'e hagam irraa argatan yookiin irraa argadha kunuunsaa kan ture ana waan ta'eefu jedhee kana yaadudha. Dhugaa dubbachuuf jennaan akkuma beekan kana hin beektan jedhee na yaada maqaan isaa Sibree Rabne na jalaadi so hin beektan jedhee na yaada. Isa nyaatamu sani mi'aan isaa baay'eedha warri beektanii. Lammaffaallee lamaadha wanti kun tokkoffaanii kuno inni kuni diimaan kuni kan nyaatamu san kan baay'ee mi'aawu sanidha. Inni karan biraammoo kun diimaan kun kan nyaatamu kan baay'ee mi'aawudha nyaataaf kan ta'udha. So ani akkasitti qulqulleessee yaani adda baasee qulqulleessatiin jira waan ta'eef kanammo qulqulleessee xiqqee raawwadhee firiijii keessa godha yookiin immoo barraadii keessa godha. Sa'aatii barbaadanitti abbaan barbaadan nyaatan. Inni kun immoo isa yeroo salaata hojjennu yookiin fattuu ishee hojjennu itti godhamu dhugaa baay'ee mi'aawa. Kana biraammoo yaani wanta biraatillee ni fayyada jedhee na yaada. Inni kun jechuudha xiqqoo haamda qaba mi'aawu inni yoo nyaatamu ta'e qomoxxootaadha. Tokkoyyuu nyaachuun hin dandeechu. Garuu namoonni baay'een immoo nyaatan. Akkuma argitan isaanii wanta loomii qabu baay'ee jaalatu waan ta'eef so namni tokko hin nyaatan. Garuu hagasuma hin nyaatan jedhee si yaadu irra caala kan nyaatamu sadiima kana. Kanaafuu innaa akkasiin isin jira obboloota kiyyaa arramoo maaliin akkan jechuu barbaade gabaabumatti wanna tokko yoo siraataa hin qabne kunuunsine gatii gaarii nuu kennuu isaa irraa baradhe waan ta'eef dhugaa dubbachuuf jennaan bishaan yeroo hunda yeroo guyyaa 3 dabarsu
guyyaa sadiitti nan obaasa kumanta nan dure isin hojjedhe irratti jechuudha viidiyoo guyyaa 3 hin dabarsu yoon obaasu immoo haala gahaa ta'een haala guutuu ta'een nun obaasa እና አረሞ ፍሪ ባይ ናፍ ከኔ ሶ አንሌን ይተንገመደ ማሊፍ ተናን የሮክ ያት ሳይረቲ ጎዴ ሁብነ ኮ ይረቲ ባሴ ኦቶጋቲና ፈንገን ነቴ ሚራ ባይ ሚራ ገዳቱ ነቲ ደጋ ማሊፍ ተናኒ ሁብነ ኮ ይረቲ አንገላሲ አዱ ዮከን ቆሪና ጉባ ኦቶ እንጀኔ ወንተን ወጀዱ ሰነረድ የሮክ ከበጄ በቃሽ guutummaa guututti itti yaadee waan inni hojjedhuuf innis immoo firii akkanaa naa kenne firii hojjedhe kanatti immoo baay'ee tan gammade maaliif jennaan wantan hojjedhe wanta gahaadha waan ta'eef yookiin immoo wanti nani irratti yeroo koo gube naaf kenneera waan ta'eef annaa biloota koo waan hojjennu tokko irratti siraatan kabajaan wanta tokko kunuunsa yoo goone wantu sun akkasitti firii gaarii namaaf kenna kanaafu anileen arra dhugaa ittiin gammadee sojjammari immoo kuni muka tokkorraa kan kana hundanaa buusee kanaaf immoo muka sadiin irraa immoo tilmaamuu dandeecha nama baasu jechuudha isa diima kanaa isa nyaatamu sontaan isa kana ganaa gulgulleesse amma akkanatti falaffalee jira yookiin immoo wannoo saasan keessa baasee jira qola saasan keessa baasee jira waan ta'eef kanammoo bishaaniin dhiqee jechuudha bishaaniin dhiqee qulqulleessee maashiniitti galchee isa gara isa fattuushiittiin hojjetamu kana bishaanittiidhaan qulqulleessee bishaaniin qulqulleessee achi booda ergan qulqulleessee booda maashiniin ittiin daakamu tokko ni jira maashinii saniin hin daaka bishaan qofa waan hin barbaaduuf jechuudha maashinicha saniin bishaan san akkanaaf baasuuf nan taasisa yoo inni bishaan sanaaf baasee raawwate immoo wanti itti yaani jira biradistiin waan ta'eefu biradisticha sanitti bishaan achi keessa baasisanii ibiddarraan godha yaani nan daffisa jechuudha nan daffisa fakkeenyaaf yoo garuu boyisaa irratti xiqqoodha maal jechuun ko biradistii tokko guutuu yoo ta'e xiqquma ta'a kisee bo'otti wannoo xaarmushii xiqqootti ba'a maaliif jennaan in qoqee haga furdatutti jechuudha haga furdatutti irraa hin baasu fakkeenyaaf osoo ganama irra kaa'ee biyaansi sa'aatii 9 waliin gaas irra kanan teechisu haga inni qoqee nani akka ofitti hin qabne jechuudha akka ofitti hin qabne nani sochaasa waan ta'eefu biradistichi ofitti hin qabu inni qoqee furdata yaani bilchaate jechuudha bilchaate in furdata yoo furdate san immoo furdatee gahuusaa san baree qorrisiisee wantitti gochuu barbaadu jechuudha wanta keessatti teechisuu barbaadu san dhiqadhee erga inni qorree booda teechisee yoo barbaanne itti fayyadamna yoo barbaanne immoo in teechisna akkasiin isiniin jira obboloota kiyyaa kun immoo diiman akkuma sanitti nan qulqulleessa amma garuu nan falaffale malee hin qulqulleessine akkuma argartan kana keessa hin guura jira waan ta'eefu isa adaadii kana keessa baasee bishaaniin dhiqee kanas ta'e sanis ta'e jechuudha isaan lamaanuu qulqulleessee kana firiijii keessa isa nyaatamu jechuudha firiijii keessa hin barbaade keessa godhe kun garuu amma akkatti galaaltan kun bishaan isaati innoo bishaanidha waan ta'eef na bishaan isaati isiniin jedha na achi boodee bakka shargan xumuree booda qorrisiisee wanta itti teechisuu qabu sanitti teechisadhee fattuushii wajjin dhugaa baay'ee mi'a baay'ee tokko warri nyaattan ta'e tabbuulettis hin godhama fattuushii wajjinis salata wajjinis anuu yeroo baay'ee giseen hojjedhu salata
fattuushi ittan godha kana baay'ee jechuudha. Anna baay'een jaaladha baay'ee mi'aa. Anna akkasii isin jedhu filoota kiyya egaa dhugaa dubbachuuf jenna wanta tokko kunuunsinee yoo siraatan qabne gatii keenyas nu gammachiisa. Gatii keenyatti itti gammanna. Itti dadhabdee yoommoo gatii keessan hin arganne baay'eetti aartaa. Anna akkasiin isiniin jedha warri akka kiyyaatti immoo hojjettanii laffaatanii gatii keessan akka kiyyaatti itti argattanii baga gammaddanii isiniin jedha gabaabumatti. Kanaafuu wanna tokko irratti yookiin gochuudhaaf yookiin hojjechuudhaaf wanta tokko yoo karoorsine wanti bira hin gahamne hin jiru yookiin wanta siif hin laatamne hin jiru. Kanaafuu wanna tokko irratti abdiidhaan Waaqayyoon gidduu keenya galchinee Waaqayyoon abdannee isa hojjennu irratti isa karoorfanne irratti yoo Waaqayyoon gidduu keenya galchinee Waaqayyoos gidduu keenya galansin jira. Garuu moo asuma keessatti waan inni ani taasisu tokko ni jira. Maalidha inni jennaan fakkeenyaaf nama tokkotu kunuunsitee wanta inni barbaachisu hundumaa gootee fi akkanatti gatii kee yookiin immoo oolmaatii oolteef siif deebisaa namni dhugaan gaafnatti ta'e. Nama yeroo ammaa keessatti yeroo ammaa kana cinaasaa yoo dhaabbatte yoo rakkoo irratti yoo gargaarte yoo galatoomina gargaarte yookiin immoo cinaa koo dhaabbatte garuu wanta kaan irratti yookiin baqash inni caalummoo ani yookiin namni biraa gaarummaa hojjechuudha. Fakkeenyaaf nama sanii gaarii yoon hojjedhee gatii koo Waaqayyo biraa nan argadha. Yookiin immoo gaarummaan ani hojjedhe suni deebina qaba. Fakkeenyaaf namni sun irraan isaa cinaa dhaabbadhee baruu yoo inni na cinaa hin dhaabbanne yookiin immoo ati kana naa goote jedhee ana yoo nan galateeffanne kun isaaf malee anaaf homaa miti. Maaliif jennaan ani Waaqayyo biraa waan hin argadhuuf. Gaarummaan immoo ofuma keenyaaf waan ta'eef akkuma safaratti siif safaramu akkuma jedhamu sanii siif kennama. Kanaafuu gaarii hojjechuu keenya itti hafuun isiniin jechaan viidiyoon kiyyaarraa immoo viidiyoo kana fakkaatam warroonni immoo na jajjabeessitanii laayikii sheer naaf gootanii hundi keessanuu galatoomee naaf kabajamaa isiniin jedha buroota kiyya. Akkasumallee immoo baga ayyaana fannoo gooftaa keenya mul'achuu itiin isin ga'een isiniin jedha. Annaa Waaqayyoon biyya keenya nagaa tokkummaa jaalala nuuf haa kennu. Dhugaa jaalalli biyya keenyaaf yoo ta'e waan hundarraadha. Nagaa Waaqayyoon biyya keenyaaf haa kennu. Kadhannaa keessaniin immoo biyya keenya yaadadhaa akka amantii keessaniitti isiniin jedha buloota kiyya. Tarii har'a biyya ormaa keessa nageenyaan jiraachuu dandeenya. Garuu biyya ormaa keessa jiraachuun faayidaa hin qabu. Tarii har'aaf nu fayyaduu danda'a. Har'aaf hojjennee qarshii ittiin argachuu dandeenya. Garuu immoo yoo biyyi keenya nagaa hin qabaanne nutis jireenya nagaa keessa jiraannee nagaa hin gahu. Tokkoffaan maatiin keenya biyya keenya keessa jiranii. Lammaffaan immoo nutis jireenya keenya boruu biyya keenya keessatti dabarsina waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu biyyi keenya yoo nagaa Waaqayyoon nuuf kenne yoo Waaqayyoon jaalala nuuf kenne kadhannaa dubaroo Maariyaamiitiif jedhee Waaqayyoon yoo biyya keenya yaadatee nagaa nuuf kenne nutis immoo borutti gammaduu dandeenya. Kanaafuu warroonni hundi keessanuu kadhannaadhaan biyya keenya yaadadhaa isiniin jecha. Viidiyoon koo kanarraa kana fakkaataa. Viidiyoo kee haga viidiyoo biraatiin immoo haga walitti deebinutti nagaan naaf turaay. Like share gochuu keessan hin dagatinaa. Jalatti immoo komentii naaf kaa'uu keessan hin dagatinaa.
ulfaadha galatoomaa kabajamaay naaf jiraadha waaqayyoon sinaa eebbisu bakka jirtanitti waaqayyoon si waliin haa ta'u akkuma nagaan baane waaqayyoon biyya keenyatti nagaan nu haa galchu kabajama durasi nan dhufe beekakoon qabdu yoon dadhabe kufe si qofa laa garuu